daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaa waa'ee COVID-19 yookiis immoo koronaa vaayirasii irratti turtii Dr. Masfiin Ittaanaa wajjiniin taasifna. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu Allattuu Bishaan ogeessa teeknikaa Mahadii Juureddii waliin ta'uuni. Dr. Masfiin Ittaanaa kana duras dhimma koronaa kanarratti fuula karaa Feesbuukiis karaa Yuutuubiis barumsa kennaa turte. Har'ammoo waa'ee madhibee kanarratti walii wajjiniin dubbannaa. Egaa maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin afeerraa qophii keenyaa kabajjee waan nu dhiyaattee fi guddaa galatoomi siin jedhaa baga nagaan nu dhufte. Atilee galatoomi lattu waan na afeerteef ulfaadhu. Tole egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti dhibeen COVID-19 yookiis immoo koronaa vaayirasii jedhamu kuni addunyaa guutummaa irratti tamsa'ee hawaasa addunyaa guutummaadhaa fi yaaddoo guddaa ta'e yaaddoo fayyaa, yaaddoo dinagdee, yaaddoo hawaasummaa walumaa gala addunyaa kana guutummaa kan raasaa jirudha. Haga ammaatti namni miliyoona 1 fi 300,000 ol kan dhibee kanaan qabame yeroo ta'u 72,000 olii kan du'anidha. Itoophiyaatti illee guyyaa kaleessaa akka namni 2 du'ee gabaafamee jira. Dhibee kanarratti wal qabsiisee walumaa gala gabaabsitee waa'ee dhibee kanaa akka seensaaf nu tolutti dhibeen kun maalidha akkamitti daddarbaa seedu gaggabaabsitee yoo nutti himtee gara gaaffiif deebii keenya isaa nutti dabarra. Tole galatoomi ammas irra deebi'eensa galateeffadha waa'ee dhibee koronaa kanaa dubbachuun deebi'anii dubbachuun keenya waanuma dhibeen kun rakkina guddaa ta'uusaa uummata keenya yaadachiisuudhaaf malee amma yoonaa waa'ee koronaa namni hin dhageenye waan jiru natti hin fakkaatu. Dhiyooma kanallee biyyatti bilbilee maatii kottaa haasa'een ture telefoonaa fi intarneetiin qaban turanii isaan hundillee dhaga'anii akka jiranii naa himanii haa ta'u immoo waan gochuu mallu irratti yoo xiyyeeffanne gaarii fakkaata. Garuu walumaa galatti koronaan dhibee COVID-19 kan jedhamu kun biyya Chaayinaatii jalqabee babal'atee gara ji'a 3-4 gidduutti biyya hundumaa waliin ga'ee jira amma. Kanaaf namni baay'een namni hundumtuu kan dhibamudha. Inni faranjiinis inni gurraachis inni sooressis hiyyeessis inni poolitikaas oofus inni biyya bitus hundumtuu walqixxeessee hunduma isaa miidhaa jira waan ta'eef. Kanaaf egaa hubannoo tokko waa'ee koronaa fi yeroo isin afeerraa naa gootanii dhaga'ee kunoo asan jira jechuudha. Tole egaa amma yeroo ammaa kanatti tatamsa'inni dhibee kanaa biyyoota keessattuu gara Awurooppaa kanatti nama hedduudha kan miidhe akkasumas gara USA'tti namoota hedduudha. Chaayinaarraa xiqqoo Chaayinaan to'achuu dandeessee jirti. Mee dhibeen kun maaliif gara Awurooppaa kanatti hammaatee dhibeen kun gara Afrikaatti immoo yeroo ammaatti baay'ee miti kan gabaafamaa jiru. Tarii qorannootu hin taasifamne immoo dhibeen kun qilleensaan daangeffamaa biyya qorraatti hammaate biyya ho'aatti immoo xinnoo ishee fooyyee qabamoo maalirraa ka'uudhaan kan vaayirasiin kun akkas gara iddoo qorraa kanatti hammaateef? Gaaffii ati gaafatte baay'ee gaariidha. Koronaan kun biyya Chaayinaatii jalqabe Wuhaan biyya jedhamutti namooti dhukkubfachuu jalqabanii michiisa humbaadhaan qofa'uu jalqabanii hafuura kutuu jalqabee nimooniyaa kan jedhamu dhibee jajjabaa fiduu danda'e namni du'uu jalqabe. Kanaaf mootummaan biyya sanaa dhibee kana hubatee dhibee sana to'achuudhaa fi waan tokko gochuu jalqabe jechuudha. Yeroo sana egaa naannoo Chaayinaa keessa jira vaayirasiin kun haaraadha. Bineensarraatti gara namaatti faca'ee namni immoo namatti facaasuu jalqabe jechuudha. Kanaaf vaayirasiin kun nama tokko irratti yeroo darbu yeroo fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni Wuhaan keessa jiru kun dhibee kana fuudhee gara Riyaan yoo deeme Roomaa yookaan Miilaan yoo deeme dhibee kana achitti facaasa. Torban 2-3 booda namni kun dhibamaa nama biraatti facaasa. Akkuma kanatti babal'atee gara Ispeenitti, gara Iraanitti, babal'atee gara Awurooppaa hundumaa waliin ga'ee gara kaaba Ameerikaas dhufee kunoo Niiwuorkiin ga'ee jira jechuudha. Kanaaf yeroo barbaada jechuudha. Dhibeen kun iddoo tokko ka'aa babal'achaa baay'achaa deema waan ta'eef Itoophiyaas amma ga'eera. Duraan hin turre jechaa turre namooti dhibamanis yartuudha jechaa turre amma immoo namni du'anis jiru. Kana jechuun dhibeen kun biyya ga'eera jechuudha. Amma yoonaatti nama meeqatu qabamee jira kan jedhu beekuun nama rakkisa. Yoo sakatta'an malee beekuun nama rakkisa. Nama meeqa dhukkubfatee jira, nama meeqatu sakatta'ame kan jedhu addaan baafnee beekuun nurra jira jechuudha. Nama manaatti dhukkubfate jechuudhaaf. Garuu
waan gochuun nurra jiru gochuun nurra jira qophii nu barbaachisa jechuudha. Yeroo darbe ijaaratte yoo ta'e yeroo naannoo Chaayinaa keessatti rakkinni kun dhalatee warri Xaaliyaanii akkasuma rakkoon waan guddaan dhufaa jiru ittiin fakkaanne. Garuu amma waan isaan keessa jiran hin argina. Amma lafatti nama awwaalan illee lafa dhabanitti amma gaan argina jechuudha. Kanaaf egaa rakkinni kun jira, rakkina jabaadha. Dhufaadhuma jira, biyya keessa wal guutee jira garuu warri dhibeen kun isaan biran ga'in yookaan reefuu bira ga'e kun yeroo kennaaf gaariidha irratti qophaa'uudhaaf akkamittiin dhibee kana to'anna kan jedhu irratti qophaa'uudhaaf yeroo kennaaf kan ta'eef gaarii ta'uu danda'a. Attami warri Afrikaa warri qilleensa nyaataa wajjin wal qabsiiste kanatti na gaafatte kun oduu dhugaa miti, dhugaarraa fagaate saayinsiidhaan kan murtaa'e yookaan kan akka gaariitti beekame miti. Qilleensi dhuguma vaayirasiin tokko akka inni baay'atu akka inni xinnaatu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf kan akka influenza yoo fudhanne influenza vaayirasiin amma yeroo qorraa nu biraati winter kan jennu jechuudha. Yeroo cabbii sana baay'ataa yeroo lafti ho'aa jiru immoo xinnaachuu danda'a. Garuu vaayirasiin koronaa kuni amala influenza qabaa, amala vaayirasii warra kaanii qabaa hin beeknu. Kanaaf lafa qorraa irratti dhuguma akkuma jettee babal'achuu danda'a dafee garuu immoo koronaan haaraa waan ta'eef baay'ees daddarbuu waan danda'uuf nama baay'ees yeroo gabaabaa keessatti fixuu waan danda'uuf kanaaf jennee wanni ta'uun dura hin jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata. Tole egaa dhibee kana namni dhibee kana mallattoo dhibee kana agarsiise dafee ofiisaafis adda of baasee gara yoo yaala barbaachisa ta'es immoo mana yaalaa deemee yaalamuudhaan dhibee kana to'achuu danda'a. Yookiin immoo yoo ammaate immoo lubbuu galaafachuu danda'a. Namni osoo mallattoo dhibee kanaa hin agarsiisini ofirratti hin beekiniin kan turuu danda'u jira. Inni kun maalirraa maddaa? Namni akkasii kun nama meeqa faaluu danda'a yookiis immoo nama meeqatti dabarsuu danda'a? Tole namni dhibee vaayirasii koronaa kanaan koronaan egaa gosa baay'eedha. Gosa keessaati koronaa vaayirasii SARS-CoV-2 kan jedhamu vaayirasiin haaraa bineensarraa namatti faca'ee namatti dabarsaa jiru biyya Chaayinaati kan dhufe vaayirasiin kun COVID-19 dhibeen kun amalli isaa ganaa qoratamaadhuma jira. Guyyaa guyyaatti waan haaraatu dabalamaa jira. Qorannoon tokko gaggeeffamaa jiru. Waan nuti guyyaa guyyaatti arginu amma fakkeenyaa dhukkufataa nuti ilaallu namooti kaan amman tokko durra dulloomoo irratti baay'ata jedha. Garuu akka ilaallutti garuu 30 keessa 20 keessa umuriin isaanii warri ta'an illee numa qabamu. Dhibeen kun karaa hafuuraa darba. Yeroo namni qufa'u yeroo namni haxxiffatu karaa hafuuraa waan darbuufi tokkotti salphaatti darbuu danda'a. Garuu namni vaayirasa kana argate hundumtuu dhibee jabaatti fiduu dhiisuu danda'a. Harka 100 keessaa harki 80 akkuma utaalloo ta'ee darba jechuudha. Hin qufaasisaa, hin haxxiffachiisaa, qaama isaanii hinoo isaa isa booda immoo itti fooyya'uu danda'a. Garuu harki 20 rakkoo jabaatti fiduu danda'a. Amma gasaan kana keessaati warra rakkina salphaatti fidu keessaa tokko utuu mallattoon agarsiisan kan turan jiru. Tokko immoo mallattoo agarsiisanii jechumaan dhibee jabaatti kan isaan geessu jira. Kan addaan baasuun nama rakkisa. Garuu amma dhiyeenya kana kan qoratame vaayirasii kana utuma namni tokko qabaatee utuu mallattoo sana hin agarsiisini dhibee namatti dabarsuu danda'a kan jedhu akka gaariitti waan beekamu fakkaata. Garuu amma nama mamiiti kan jedhu irratti ganaa qorannoon ittuma jira. Tole egaa dhibeen kun yookiis vaayirasiin kun haadharraa gara daa'imaattiin darba armaanis haa ta'u arma hoosisuun haa ta'u yookiis immoo ulfaa vaayirasiin kun haaraadha yookiis immoo karaa ulfaa darbuu hin danda'a egaa waan qoratamillee waan jiru ta'e yoo. Innis gaariidha. Waan akkuma sila dubbadhe vaayirasiin kun haaraadha. Reefuu waan inni ta'e eenyummaa isaas reefuu barraa amala vaayirasii kanaas reefuu barraa dhibee inni fiduus reefuu barraa namni tokko nama meeqatti dabarsuu akka danda'us reefuu barraa waan ta'eef namni fakkeenyaaf Diseembar 31 kan dhaga'ame jechuudha biyya Chaayinaati. Diseembar meeqa ji'a arfaffaa keessa jirra. Kanaaf ji'a 4 gidduutti amma dhibeen kun haadharraati ijoolleetti darbuun isaa ganaan qoratamee biraan geenye jechuudha. Mucaan yeroo sana ulfaayyuu hin dhalanne jechuudha. Kanaaf nama rakkisa beekuun qorannoon garuu ittuma jira. Vaayirasiin kun garuu inni guddaan kan daddarbu hafuuraan darbaa, qufaadhaan darbaa, haxxiffachuudhaan darbaa.
Kan biraa immoo yeroo namni tokko qufa'u yeroo namni tokko haxxiffatu waan inni haxxiffate yookaan waan inni qufa'e suni dhaqee waa irra bu'aa jechuudha. Harka keenya yeroo qaqqabnu harki keenya faalama. Harka keenya immoo gara afaan keenyaatti funyaan keenyaatti ija keenyaatti yeroo geessinu dhibeen kun nutti dhufuu danda'a jechuudha. Kan biraan beellada manaa fakkeenyaaf kan akka adurree, handaanqoo, saree irraa gara namaatti akkasumas immoo namarraa gara beelladoota kanaatti darbuu danda'a vaayirasiin kun. Vaayirasiin kun jalqaba bineensa keessa deddeebi'aa ture. Bineensa kan akka simbirroo halkanii fa'aa kana bofa fa'aa kana keessa deddeebi'aa ture jechuudha. Naannoo Chaayinaatti lafti bineensi kun itti gurguramu jechuudha. Fayyaadhuma isaanii gurguru. Bineensa fayyaa lafa itti gurgurantu jira. Lafa gabaatu jira. Namni bineensa kanaa wajjin walitti dhufeenya qabutu dhibamuu jalqabe jechuudha. Isa booda qorannaa yeroo bira ga'amu maal jedhanii amma yoonaatti dhibbatti kana jechuun nama rakkisa. Garuu simbirroon halkanii kun bineensa biraatti dabarsii bineensi kun immoo namatti dabarsaa. Namni immoo namatti dabarsuu jalqabe jechuudha. Garuu amma haala amma jiruun qorannoo amma jiruudhaan namarraa namatti darba malee sareerraa bineensa biraarraa namatti hin darbu. Fakkeenyaaf akka busaafaa namni yoo waa tokko bookee yoo si ciniin hin darbu jechuudha. Kanaaf namarraa namatti kan hin darbu. Egaa aga ammaatti namooti dhibee kanaan qabamanii kan du'anis jiru, kan dandammatanis jiru. Namooti dhibee kanarraa dandammatanii fayyan akkamitti fayyuu danda'an qorichoo hin argamne jedhamaati dhibee kanaaf. Dhibee koronaadhaa fi qorichi isaanii guddaan ittisuudha. Keessumaa biyya Itoophiyaa, biyya keenya, biyya Oromoo ittisuudha turra gaariidha malee dhibee kana to'achuu turra gaariidha malee dhibeen kun erga babal'atee booda yaaluun waanuma yaadamu miti. Akka fakkeenyaatti siif kennuudhaaf Xaaliyaanii waan ta'e, Ispeenii waan ta'e ilaalaa jirra, Niiwuorkitti waan ta'aa jiru. Nu bira fakkeenyaaf hospitaalaan hojjedhu dhibee COVID-19 warra qabanii tajaajilla jechuudha. Isaaniin qophaa'uudhaaf nuti waan baay'ee investimentii guddaa goone. Qobaatti mana qopheessinaa, ventileetarii finnaa, namoota warra tajaajilanii, nersota hundumaa walitti qindeessinee hospitaala haaraa qopheessineerra baay'ee akka Minisootaa keessatti yeroo jalqabaa fi hospitaala kophaatti isaaniif tajaajila kennu qopheessineerra. Kun akkam egaa lafa qabeenyi jiru iyyuu akkam rakkisaa akka ta'e asirratti nu hubanne. Kanaaf dhibee kana ofirraa ittisuutu irra gaariidha malee dafanii proaktiif ta'anii ofirraa ittisuutu gaariidha malee dhibeen kun erga dhufee booda tajaajiluu nama rakkisa. Tokkoffaa maaliif nama rakkisa? Tokkoffaa qoricha hin qabu. Qoricha specific vaayirasii kana kan miidhuu kan ajjeesu qorichi amma yoonaa hin jiru. Al tokko maal jechaa jiru qorichi tokko kan yaalamu jira. Hydroxychloroquine, chloroquine, azithromycin kan jedhamu kun amma qorannoo irra jira jechuudha. Ganaa akka gaariitti akka inni hojjetu kan sirriitti mirkanaa'e miti. Kanaaf namni amma hospitaala keenya warra jiran amma qoricha hydroxychloroquine kenninuu fi azithromycin kennuu maaliif waan sirriitti qophaa'ee dhibeen kun hin fayyisa jedhanii waan sirriitti saayinsiidhaan ta'e miti waan ta'eef. Addunyaa irratti immoo kan gabaafamaa jiru namooti dhibee kanaan qabamanii dandammatan jiru kan jedhamu jira garuu uumamumaan dandammatanii immoo tajaajila dhibee mallattoo dhibee kanaa yaalaniiti immoo akkamittiin dandammachuu danda'an warri dhibee kanarraa dandammatan. Qaami keenya yeroo dhalannu yeroo guddannu seeliin keenya akka dhibee adda addaadhaan hin miidhamne uumaan nu uumee jira akkasumatti jechuudha. Fakkeenyaaf vaayirasiin tokko baakteeriyaan haa ta'u, vaayirasii yookaan fungal infection busaa ta'u yeroo qaama keenya keessa dhufu qaami keenya lafa dhibeen kun jirutti dirmata jechuudha. Akkuma nama loltuuti. Qaama keenya keessa dhiiga keenya keessa loltuutu jira jechuudha. Loltuun kun nama dhufee iddoo biraatii qaama kana qabachuu barbaadu, dhuunfachuu barbaadu ofirraa ittisu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee fakkeenyaaf utaalloo salphaatti fakkeenyaaf guyyaa lama dhukkubaa irraatii dandamanna. Maaliif qaamuma keenyatu ofirraatii ittisa ofirraatti qolatee mo'ata jechuudha. Koronaan kun dhibba keessa namni 80 ofumaan qolatee ofirraatii balleessuu danda'a. Tarii qufa'uu danda'a yookaan immoo qaami isaa gubuu danda'a. Xiqqootti dhagahamuu danda'a. Qaami isaa caccabsuu danda'a. Mataa bowwaafachuu danda'a. Garuu immoo halki 80 akkasumatti qolatee qaamuma keenyatu qolatee ajjeesa jechuudha. Garuu warri persenteejiin 20 kun maal ta'u qaami keenya lola sana irratti mo'ama jechuudha. Vaayirasiin suni hin caala jechuudha. Yeroo baay'ee yookaan immoo vaayirasii tokko amma fakkeenya akka diinaatti yoo ilaalte warra loltuu qaama keenya keessa jiran immoo akka kan biraatti yoo ilaalte yeroo wal falman sana yookaan loltuun baay'ifatee
rakkina uuma jechuudha. Tarii vaayirasii sana ajjeesuurraa rakkina ofirratti uuma waan ta'eef somba namaafaa fakkeenyaaf akka daran baay'ee miidhuu danda'a, bishaan baay'isuu danda'a. ARDS kan jedhamu ventileetariin kanaaf barbaachisa jechuudha. Sombi sun akkoo jiruudha ala ta'a. Kana jechuun vaayirasii sana qofa otoo hin ta'in vaayirasii sana loluu irratti rakkina dhalaturraa kan ka'edha kan dhibeen kun jajjabaatu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti vaayirasiin kun qoricha hin qabu, amma yoonaa akka gaariitti mirkanaa'e talaalli hin qabu. Qorichi isaas talaalliin isaas amma ittisuudhaa oduu akka gaariitti qabatamaa ta'e waliin ga'uudha. Egaa namni tokko erga dhibee kanaan qabamee fayye namni isaas dhibee kana ofirraa lolee erga dandammatee booda deebi'ee qabamuu danda'a namni tokko. Kunis ammas qoratamaa jira. Akka amalli koronaa vaayirasii SARS-CoV-2 kun akka amala warra influenzaa yookaan miizilii yookaan vaayirasii kanaan dura beeknu yoo ta'e namni tokko yeroo vaayirasiidhaan dhibamu qaamni isaa jalqaba loltuu biratti ergaa jenneera. Loltuun sun dhumanii achitti dhumuu danda'u. Isa booda maal godhaa? Erga qaamni kee ergaarraa fayyee booda vaayirasii kana yaadata jechuudha. Lammata yeroo isheen dhuftu kanaaf qophaa'ee ta'a jechuudha. Utuu isaan rakkina uuminiitu vaayirasa kana ajjeesa jechuudha. Akka kanatti yoo fudhanne vaayirasii kun egaa salphaatti dafee rukutamuu danda'a jechuudha utuu qaama namaa keessa hin seenin. Yoo amala warra akka sila dubbadhee influenzaa akkan akka miizilii amala akkasii qaba taanaan namni tokko erga koronaa vaayirasii COVID-19 kanaan dhibamee lammata amma yeroo murtaa'etti qabamuu hin danda'u lammata jechuudha. Garuu kana gochuun immoo nama rakkisa, amma beekuun nama rakkisa dhibbaa dhibbatti. Kun implikeeshinii gaarii qaba. Amma fakkeenyaaf dhiyeenya kanatti maal jechaa jiru namni dhibee kanarraa fayyee antiiboodii kan jedhan kana of keessaa qaba jechuudha. Antiiboodii kana dhiiga nama kana keessaa fuudhaniitu dhiiga nama dhukkubsataa isa du'uuf jedhuuf kan kennanis jira amma fakkeenyaaf. Inni kunis amma qorannoo irra jira jechuudha. Kanaaf gaaffii kee deebisuudhaaf chaansiin isaa jira, abdiin isaa jira. Namni lammata akka hin qabamne garuu immoo kun haaraadha waan ta'eef vaayirasiin kun haaraa qorannoonis gaggeeffamaa jira waan ta'eef kana jedhanii dubbachuun nama rakkisa. Tolegaa namni tokko erga fayyee booda dhibee kanarraa erga dandammatee booda ofiisaati jechuudha. Nama biraatti dabarsuu danda'a? Kunis gaaffii gaarii. Gaaffii hin beekamnedha amma yoona. Duraan maal jechaa turre nama qufateetu nama attiffateetu nama biraatti dabarsaa. Nama harka isaa utuu hin dhiqatiin afaan isaa funyaan isaa ija isaa qabetu dabarsaa jechaa turre miti. Amma dhiyeenya kana immoo maal jedhanii dhibba keessaa harki 25 namni utuma mallattoon agarsiisinii namatti iyyuu dabarsuu danda'a hafuuraanii. Fakkeenyaaf yeroo attamii jechuudha. Yeroo namni walitti baay'atu fakkeenyaaf makiinaa tiraanspoorteeshinii geejjiba keessa walitti yeroo baay'atan mana xinnoo keessatti namni yeroo baay'atu hafuura baafata mini yeroo dubbatu hafuura baafata walitti dhiyaataa jechuudha. Kanaaf maal jechaa jirra amma waan akkasii waan ta'eef namni akka gaariitti kan hubachuu qabu dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf namarraa siquun nurra jira jechuudha. Namarraa siquu jechuun immoo meetira 2 achi namarraa fagaachuudha. Nama meeqa akka ta'e beeku ja'amoo akkas namarraa fagaachuu barbaachisa. Yeroo itti uffannu xiffoo keenya kana yookaan qufaa keenya qabachuun nurra jira. Kanaaf namni kun egaa erga fayyee booda immoo mallattoo erga agarsiisee booda mallattoon isaa sun immoo irraa deemee qaama isaa keessa antiiboodii warra jennu kun immoo baay'atanii dhibee kanarraati vaayirasa kanarraa fi miidhuu danda'u. Garuu ammas qoratamuun qorachuun nurra jira jechuudha. Utuun qoratiin amma beekuun nama rakkisa waan ta'eef nama hundumaa shakkuun nurra jira jechuudha. Akka manni waan koronaa qabutti yooma qofaan isaa yookaan xissoo isaa waan biraa ta'e iyyuu. Egaa biyyooti tokko tokko fakkeenyaaf biyya akka Chaayinaa dhibee kana to'achuu danda'anii jiru. Har'a biyya Noorweetti dhibee kana akka to'atanii Public Health Institutioniin har'a beeksisanii haasa'aa turanii dhibee kana akka to'achuun danda'ame. Egaa dhibee kana to'achuudhaaf garuu tarkaanfii ciccimoo fudhatanii manni barumsaa guutummaa guutuutti cufaminni public transportiin dhaabanii tarkaanfii hedduu fudhatanii sochii torbee 3 darbeef manuma keessa ture jechuudha namni olii gadi deddeemaan turre. Kana tarkaanfii adda addaa fudhataniiru. Biyyooti tokko tokko immoo baay'ee kan miidhaman jiru. Fakkeenyaaf kan akka Itaalii, biyya akka Faransaay, biyyoota ammas gara Ameerikaas akkuma kana miidhaa hedduu qaqqabsiisaa jira. Biyyoota dhibee kana to'achuu danda'an irraa maal baratu warri biyya akka keenyaa fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa amma booddeetti hafaniiru dhibee kana qorachuun isa ta'u
dhibee kana qoratanii nama meeqa akka qabamallee adda baasuudhaa fi biyyi Itoophiyaa akka booddeetti haftee jirtu gabaafamaa jira. Warra dhibee kana to'achuu danda'eerraa maal barachuu dandeenya Dr. Masfiin? Gaariidha. Dhibeen koronaa kun jalqaba biyya Chaayinaatti jalqabe. Diseembar keessa jiru waggaadhuma 19 COVID-19 kan jedhanis kanaaf dhiya haaraadha jechuudha. Chaayinaatti yeroo jalqabu warri aangawotiin Chaayinaa warri ogeessi fayyaasa ta'anii mootummaan biyya sanaa dafanii dhibeen kun nama baay'ee ajjeesaa jiraachuusaa dhibee haaraa ta'uusaa dafanii addaan baasan jechuudha. Waliin hojjetan jechuudha. Warri siyaasa hordofanii, warri biyya bulchanii, warri ogeessi fayyaa, warri immoo naannoo sana bulchanii walitti ta'anii mari'atan. Dhibeen kun haaraadha. Addaan baasanii baran torban lama gidduutti jiin siikwensii godhanii vaayirasiin kun RNA vaayirasii ta'uusaa, SARS-CoV-2 ta'uusaa dafanii addaan baasan jechuudha. Kun waan guddaadha. Guyyaa lama gidduutti hospitaala ijaaranii naannoo sana akkuma jiraatti akka namni achi keessaa hin baane waan hin laakdaawunii godhan. Dafanii irratti waan barbaachisu waan irratti fudhatamu godhan jechuudha. Isaan irraa kana barra tokko. Saawus Kooriyaa irraa maal barra? Isaanis immoo utuu Chaayinaa keessa dubbiin kun yeroo jalqabu qophaa'uu jalqaban. Qophaa'uu jalqabanii airlines yookaan xiyyaarri biyya isaanii akka hin deemne godhanii namni akka sakattaamu godhanii namni hundumtuu deemee akkuma fakkeenya amma yeroo nyaata bitachuuf deemtu drive through kan jedhan jira miti kan fudhattee makiinaa mageessitee teessee bitattee kan deemtu akkuma kanatti nama sakatta'uu jalqaban warra sakatta'an sana addaan baasan isa booda ukkaamsuu jalqaban jechuudha dhibeen sun akka inni hin babal'anneef. Jarri kun lamaanii biyyi kun lamaan baay'ee waan gaarii nu barsiisan. Chaayinaan akka gaariitti dubbii kana dafanii bira gahuu nu barsiisanii warri Saawus Kooriyaa immoo dhibeen kun akka hin babal'anneef dafanii irratti hojjetanii garuu warri amma akka Xaaliyaanii, Faransaay, Speen, Iraan warra jedhan kun yeroo sana irratti akka gaariitti nu bira gaa'anii yaanne. Akkuma kana yoo fudhattee kana President Trump waan isaan jechaa jiran yaadatte yoo ta'e rakkoon hin jiru nuti addaan rakkoon qabnu rakkoon koronaa dhumeerachaa turan garuu amma dhumaa hin jiru nu bira dhufaa jira amma fakkeenyaaf naannoo Minisootaati amma namni baay'een du'aa jira baay'ee babal'achaa jira hospitaalli keenya amma gara nama 5 nama 6 ani mataan koo personaalii kan hin beeku jechuudha hospitaala adda iddoo biraatti ergaa jirra kanaaf gochuun kan danda'amu maa inni itti qophaa'uudha kan barbaachisu kan itti qophaa'an immoo akkamitti qophaa'u namni hundumtuu itti qophaa'uu qaba jechuudha. Mootummaa itti qophaa'uu qaba, ogeessota fayyaa itti qophaa'uu qabu, naannoo warra biyya bishaan itti qophaa'uu qabu, walii wajjin hojjechuu barbaachisa. Yoo akkas ta'anii waan akkasiirraa barra jechuudha. Warra Saawus Kooriyaa irraa maal barraa dafanii sakatta'uu teestii gochuu jechuudha. Namoota dhibee kana qabanii dafanii iddoo isaanii kontaaktii isaanii tireesii gochuu isaaniin duukaa bu'uu. Lammata immoo kan ammoo baay'ee kan nama sodaachisu maa inni dhibeen kun yoo babal'achaa dhufe namni fakkeenya akka diddamnillee dhibee kana yoo jabaatti ta'ee hospitaala ciisanii eessa ciibsi nama biyyaa intensive care unity meeqa qabna ventileetari hammam qabna ventileetari yoo qabaanne immoo hakiimii hammamiitu jira kan ventileetarii kana wajjin hojjechuu danda'u kana eeguun nu barbaachisa jechuudha kanaaf waan yeroo isaaniif kenneera waan ta'eef irratti qophaa'anii hojjechuu hin danda'u yaada. Tole egaa walumaa gala dhibee kana amma fakkeenyaaf dhibee akka kana karaa hafuuraa tamsa'u saffisaan addunyaa guutummaatti tamsa'u kana to'achuun yeroo hagam fudhachuu danda'a yookiis immoo dhibee kana yaaluunis yoo ta'u yookiin immoo tarkaanfii tamsa'ina isaa ittisuu kanaan hammamitti to'achuun danda'ama wanti qoratame jira? Gaaffii gaafattu hundumsa jajjabaadha. Amma fakkeenyaaf dhibeen kun biyya achiiti biyya Chaayinaati waggaa dhufe yeroo qaba ture yeroo torban lama gidduutti iddoo tokko gahaa achiin bal'ata namni baay'ataa iddoo tokko immoo iddoo tokkotti faca'aa garuu wal duukaa akka gaariitti yoo irratti qophaa'anii yoo irratti hojjetan amma fakkeenyaaf nu biraati torban lama gidduutti jennee namni mana akka hin baane jechaa turre torban lama sun garuu gahaa ta'uu dhiisuu dide amma gara torban afuriitti dabarsine dhuma ji'a kanaatti tura jechuudha namni at least namni akka manaan baane kan jedhu. Garuu dhibeen kun yeroo gabaabaa keessatti dhumuu danda'a ani hin beeku baay'ee nama sodaachisa. Maaliif tokko dirba waan ta'eef waan kana akka inni dafee dhumu yookaan dhibee namooti dhibee kanaan dhibaman dafanii dhukkufatanii warri kaanis dafanii irraa fayyan yoo barbaachise ittisuu barbaachisa jechuudha. Dhibeen kun rakkina ta'uusaa tuffachuu dhiisuu akka gaariitti duukaa bu'anii dhibeen kun amma iddoo akkasii jiraa. Dhibee kana namni qabu immoo akkasittiin beekamaa amma fakkeenyaaf nuti waan gochaa jirru maal inni walirraa fagaachuu kan jedhu kana namarraa fagaachuu aadaan keenya fakkeenyaaf biyyatti yeroo nama arginu itti marminaan dubbisnaa
Kun ammoo dhibee kanatti dabarsaa irraa jechuudha. Jaalalatu hin ta'in dhibee kanatti dabarsaa waan jirruufi yoo akka kana nama hundumtuu waan isarraa eegamu akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka mootummaattis yoo godhani dhibeen kun darbuun isaan hafu jechuudha. Yeroo garuu darbuun isaan oolu garuu yeroo darbu sana garuu nama baay'ee ajjeesee akka hin deemne nama baay'ee akka hubee hin deemneef garuu irratti hojjechuu barbaachisa. Tole egaa haala qabatamaa biyya keenyaa nama haala jireenyaan isa ta'uu haala namni jireenya jiraatee nyaatee buluudhaaf guyyaa guyyaatti kan bakkee bu'ee nama wajjin wal arge malee jiraachuu hin dandeenye jira. Mee haala qabatamaa biyya keenyaa jiniin wal qabsiistee akkamittiin yoo dhibeen kun babal'ate ittisuu hin danda'amaa isa jedhu irratti maal nu gorsita Dooktar? Dhibee nama golfaan koronaa kun biyya adda addaa akka adda addaatti miidhaa jira. Garuu wal qixxeesseera gam tokkoon immoo iddoo hundumaa miidheera. Ameerikaa warra guddatanis haa ta'u, Awurooppaas haa ta'u, warra guddachaa jiran Afrikaas haa ta'u hunduma isaa miidheera jechuudha. Miidhaan kun hunduma bira gaheera. Garuu haalli biyya keenyaa fi haalli biyyoota guddatanii immoo tokko miti. Kana hubachuun irra jira jechuudha. Amma fakkeenyaa fi nama baadiyyaati nama guyyaa guyyaatti hojjetee nyaatu kana manaan bahinii yoo ittiin jette manuma oolii yoo itti maala nyaatu. Jireenyi biyya keenyaa jabaadha. Keessumaa baadiyyaa namni kana hubatu magaalaanuma keessa Finfinneedhuma keessa fakkaata. Ummati keenya baadiyyaa jiru maajooritiin baadiyyaa jiru attamitti dhibee kana ofirraa ittisaa jedhu irratti fookas gochuun irra. Rakkinichi tokko fakkaatu iyyuu malee haalli kun keessa jiru tokko waan hin taaneef prescription yookaan tajaajila nuti goonus tokko hin ta'u jechuudha. Gorsa nuti laannus tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf maal gochuu danda'a akka fakkeenya kontekstii biyya keenyaatti harka kee dhiqadhuu jenna. Harka isaa kan dhiqatu yoo bishaan jiraatedha. Yoo saamunaan jiraatedha. Kanaaf kan hundumaa iddoo kamitti bishaan jira iddoo kamimmoo saamunaan barbaachisa kan jedhu addaan baasanii beekuun nu barbaachisa jechuudha. Inni kaan qaama hawaasaa keessa fakkeenya uummati keenya hawaasa bahee galaa mana isaatii bahee deemuun rakkoon qabu maaliif waan deemee bitatu jiraachuu danda'a hojjetee gala waan ta'eef biyya kana amma tiriliyoonii 2 ol mootummaan ramadee namoota warra jiruu hin qabneef hira. Mootummaan Itoophiyaa amma kana gochuu danda'a? Hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa nama hundumaaf horii erguu hin danda'u, horii kennuu hin danda'u. Kanaaf kana hubatee namni maal gochuu danda'a? Yeroo mana isaatii bahu walirraa fagaatee deemu, walirraa fagaataa alaalumatti nagaa gaafachuu, attama ooltan nagaa hirtuu fayyaadhaa jedhee akkasumatti gaafachuu malee itti siqee hammachuu dhiisuu. Yoo immoo manaa bahu yoo qufaan tokkotti dhufee uffatuma isa uffachaa jiruuni afaan isaa guuggachuu yookaan ciqilee isaa irratti qufa'uu yoo bishaan qabate bishaaniin harka isaa dhiqachuu akkasumas immoo saamunaan lafa hin jirretti immoo waan tokko gochuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti saamunaan qaban bishaan qabu taanaan daaraa fayyinu dhiqachuu hin danda'amaa kan jedhu dhiyoo kana namarraa dhagayeera. Kana fa'aa jiraachuu kanaaf haalli biyya keenya addaa kana hubachuun nurra jira. Wal hubannoon si barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana amma yeroo balaan golfaan amma kana dhufu namni amma achi taa'ee walirratti komentii yookaan wal qeequurraa maal gochuu dandeenya isa jedhu irratti hundumtuu mootummaa wajjin ta'ee hundumtuu gad taa'ee mari'atee dhibeen kun akka nama baay'ee fudhatee hin deemne akka nama baay'ee hin fidne irratti hojjechuu qaba. Tole kabiraan waa'ee fayyadama maaskii yookiis immoo haguugduu funyaan afaanitti kaa'ataniiti. Inni kun yeroo duraa ogeessoti fayyaa fi namoota dhukkubsatan tajaajilan akka fayyadaman ture. Amma boodanarra immoo nama hundumtuu akka fayyadamuu qabu sinaasa'ama. Mee isa kana eenyutu fayyadamuu qabaa? Hundumtuu fayyadamuu dhiisuun immoo dhiibbaa fi faayidaa akkamii qaba Dooktar Masfin? Tole afaan kan haguuguun yookiin haguugduun funyaaniif afaanii kun maaliif barbaachisee seelutti adeemu jalqaba. Jalqaba dhibeen kun vaayirasiidhaan dhufa jenne vaayirasiin kun immoo yeroo namni hattiffatu yeroo namni qufa'u qufaa namaa isaan bishaan wal jechuudha. Miitira lamarratti nama bu'uu danda'a namarra bu'uu danda'a waan ta'eef fuula namaarra bu'uu danda'a funyaan namaa yookaan ija namaa yookaan afaan namaarra bu'uu waan danda'uuf namni qufa'u kuni afaan isaa qabachuu qabachuu afaan isaa akka gaariitti qabachuu dirree namarraa siquu qabaa ciqilee isaa irratti qufa'uu qabaa jennee gorsina. Waa'ee haguuggaan kun egaa kanaaf dhufee jechuudha. Haguuggiin kun maaliif maaskii kan jennu kuni baay'ee iddoo hundumaa hin jiru. Even biyya Itoophiyaa keessa dhiiseeti asuma lafa hojjennu mataasaa rakkina guddaa jira akka gaariitti hin argamu. Kanaaf akka gaariitti waan hin jirre kuni isa kam maaskii kana yoo kana uffatu isa kam durra gaarii nama fayyaduu danda'a jedhu addaan baasuudha. Inni jalqabaa ogeessa fayyaa. Ani hospitaala hoggaan deemu dhibee warra COVID-19 kana waan arguufi kuffataa kana bira waan deemuufi maaskii sana uffachuun irra jira jechuudha. Maaliif yoon dhibame
dhibee sana fuudhee san deema ijoollee kotta maatii kotta fuudhee gala jechuudha yookaan immoo dhibee kana dhibee uffataa kan biraatti dabarsaa jechuudha kanaaf ogeessoti fayyaa raawwii argachuu qabu tokkos lammata namni dhukkubfate namni qufa yoo jiraate amma fakkeenyaaf yeroon hospitaala keessa dhibee nama kana qabu dhibee COVID-19 kana nama qabu yeroon argu jalqaba maaskiin kennaafi namicha kanaaf hin qufaate maaliif hamma tokko qufaan isaa sun akka na biraan geenyeef jechuudha hamma tokko uffata koo akka miine yookaan akka ija kootti hin facaaneefini kennaaf namni dhukkubfatu isa uffachuun isaa barbaachisaadha maaliif dhibeen kun nama biraa akka hin dabarreef jechuudha inni sadaffaan dhiyeenya kana maaltu ta'aa jira biyya Ameerikaa kana keessatti duraan amma warri Awurooppaa warri Eeshiyaa warri Chaayinaa kuni durumaaniyyuu maaskii kana uffatanii deemuun baay'ee koomanii waan ta'eef badaa nama rakkisu ture nama amansiisuun asitti garuu namni akka isaan uffannee gorsaa turan maaliif gorsan tokkoffaa maaskiin kun baay'ee waan hin taaneef ogeessoti fayyaa waan barbaachisuuf garuu immoo yeroo qorannoo adda addaa godhamu maaltu mul'ate harka 100 keessaa harki 25 kan ta'u namni utuu mallattoon agarsiisiniyyuu akkasuma utuu hin qufayiniyyuu hafuuruma keessa yookaan haasaa keessayyuu dhibee kana namatti dabarsuu danda'a kan jedhu dhufe jechuudha. Isa booda maal jedhani erga akkas ta'e malli inni tokko namarraa fagaachuudha. Maaskii uffachuun itti dabalee nama gargaara malee namarraa fagaachuutu barbaachisa. Harka dhiqachuun nama barbaachisa. Kanaaf amma namooti maaskii uffachuu qabu yookaan immoo haguuggii hafuuraa kana funyaanii afaanii kana warri qabaachuu qabanii manumatti waan hojjennu jira. Fakkeenyaaf kontekstii biyya kanaa fi kontekstii biyya keenyaa addaan baafnee ilaaluun nu dha. Inni biyya kanaa maal inni maaskiin hin hojjetama jechuudha. Hin hodhama wayyaa heerumarraa hojjetama faabrikii irraa. Biyya keenyatti garuu namni keenya baadiyyaa keessa yeroo deemu maal uffatee deema bullukkoo uffatee deema naxalaa uffatanii deemu fooxaa uffatanii shaarbii uffatanii deemu isuma qabachuu danda'u jechuudha. Maaskiin biraa isaan hin barbaachisu. Isuma yeroo qufaa isaanii qabachuu keessaa yeroo nama keessa deeman nama keessa fakkeenya iddoo tokkotti yeroo itti walitti baay'atanii namni kun yoo dhibamuu baate yookaan mallattoo dhibee sana agarsiisu yoo baate iyyuu qilleensa sana keessa haasa'uu isaa sana keessa darbuu waan danda'uuf jecha amma danda'ametti maaskii kana uffachuun gaariidha kan jedhu kanarra geenye jechuudha. Baay'ee kabiraani waa'ee dhukkuba kana ilaalchisee namooti waan akka ittaanoolii dhuganii miidhaman jiru inni kun COVID-19 irraa dhibee kanarraa fayyisuu danda'a. Yoo fayyisuu hin danda'u ta'e immoo miidhaa akkamii fidaa waan jedhu dhaabbati fayyaa addunyaa kan beeksise tokkotu jira. Kanaaf inni kun namoota keenya bira akka ga'uuf yoo itti nu dabala. Namni dogoggoruu kan hin qabne amma yoonaatti dhibeen koronaa irraa nama fayyisu specific kan ta'e yookaan akka gaariitti vaayirasa kana kan ajjeesuu kun sirriidha inni akka antibaayootikii namaaf ajajnu kan godhu hin jiru. Garuu qorannoon tokko godhamaa jira. Amma qorannoon sun numutti nama kana gargaaru kanatti nama gargaaraa qoricha malaariyaa yookaan qoricha busaa fudhadhu jechuun gaarii miti. Keessumaa biyya keenyatti qorichi isaa akkuma daddabalee dubbadhu qorichi koronaa ittisuudha. Rakkina kana baruudha. Akka inni daddabarre akka inni baay'anne gochuudha. Malee dhibee kana fayyisuudhaa fi qoricha adda addaa yaaluu miti. Maal gochaa ture namooti baay'een alkoolii nama fakkeenyaaf gaarummaan alkoolii amma asirratti waan alkoolii yeroo baay'ee nama miidha. Qaama namaa kana miidha. Amala namaa balleessaa. Tiruu namaa miidha. Namni baay'een alkooliidhaanii jireenyi isaanii hin bada. Garuu alkoolii kanarraati waan isaan hojjetan saanitaayizarii hojjetan jechuudha. Saanitaayizarii jechuun isa harka ittiin haxaawwatan yoo dhiqachuu barbaatanii akka bishaan dhangala'aa wayii ta'e alkoolii 60% kan qabu akkas 70 kan qabu isopropyl alcohol kan jedhamu kana saanitaayizarii harkaa ittiin haxaa'atan jechuudha. Namni garuu alkoolii kana dhuguunsaa isa miidha malee isan gargaaru. Maaliif alkooliin kun vaayirasa kana utuu inni qaama namaa keessan seeninni harka namaa irratti ajjeesuu danda'a malee namni kun alkoolii kana dhugee yookaan qoricha biraa fudhatee rakkoo biraa itti fiduu danda'a. Vaayitaamin C fa'aa, vaayitaamin D fa'aa fudhachuu kan jedhan jiru. Intarneetii kanarra, feesbuukii kanarra waan hin jirre jiru. Kanaaf gam tokko kan anaan akka kaasayyuu maal inni waan saayinsiidhaanii dhugaa ba'ame irratti waan namni akka hubannoo argatuu fi ogeessi fayyaas bahee dubbachuu qaba. Namni baay'ee nama dubbachaa jiru. Baay'ee namatti tola akkas ta'uun. Kanaaf namni waan sirriitti waan dhugaa ta'e isaa akka beeku barbaachisa. Tole kabiraanii ho'inni gaariidha jechuudhaan namooti lafaa ho'inni digirii 25 ol digirii seentigireedii 25 ol ta'e keessatti aduutti of qammachiisuun
dhukkuba kanarraa akka ittisutti wanti kaa'ame jira. Inni kun gargaara silallee jalqaba kaaseen ture waa'ee biyyee qilleensa ho'aa irratti jedhee isa kana waan nutti himta doktar. Inni kunis akkuma namoota akkuma tilmaamaman jechuudha. Maaliif vaayirasiin biyya qorraa keessatti guddataa lafa ho'atti immoo xinnaataa kan jedhan amma kanaaf amma seasonal fluun jira. Yeroo yerootti amma waggaatti influenzaan waggaatti kan inni dhufu yeroo qorraati. Garuu vaayirasiin kun qilleensa isa ta'uu, nyaata isa ta'uu, qoricha isa ta'uu waan isaa hambisu hin jiru jechuudha. Biyya lafaa kan amma arginetti yoo ta'e iddoo hundumaa ga'ee jiramu. Kanaaf qilleensa kan lafa ho'aa deemuunis nama hin baasu. Lafa ho'aas lafa qorraas yeroo deemanii namatti siquu dhiisuu, yeroo nama dubbisanii irrumaa siqanii nagaa gaafachuu, harka ofii dhiqachuu, akkasumas immoo informationii dhuunfaadhaan informationii gaarii ta'e argachuu, yeroo yerootti waan kana duukaa qorachuu, lammatammoo kan nama yaaddessuun isaa nafu waa'ee dhibee kanaa. Hundumti keenya waa'ee kana koronaa kana 100 yeroo haasofnu, haalli 100 yeroo haasofnu yaaddoon uummata keessa akka jiru waan barruuf. Garuu yaaddoon qofti baay'een dhiphachuu qofti nama hin gargaaru. An kan nama gorsu waa'ee kana yeroo hundumaa yaadanii dhiphatanii mataa ofii dhukkubsuunis barbaachisaa miti. Kan namni gochuu qabu rakkinni kun jabaa ta'uusaa, nama miidhuu danda'uusaa, nama ajjeesuu danda'uusaa addaan baasnee baruu isa boodama maal gochuu qabna kan jedhu irratti waan qabatamaa ta'e gochuudha malee baay'ee dhiphatanii qalbiin namaa cabee yookaan dipireeshinii argachuunis hin barbaachisu. Tole gaaffii dhumaa tokko amma yeroo dhibee kana irra deemanii namoota shakkamanii qoratanii ho'ina qaama isaatii qoratu dhibee kana adda baafachuuf jechuudha. Tokko dhibee namnumti isaa ho'ina agarsiise qofaaf namni kun koronaadhaan qabameera jechuu dandeenya. Namni dhibee biraadhaaf namni isaa ho'uu yookiis immoo ho'i isaa dabaluu hin danda'u. Isa kana moo mallattoo adda biraasitti daballee adda baasuu qorachuun barbaachisa yeroo dhibee koovidii nama qabame kana qoratamu. Dhibeen COVID-19 mallattoon agarsiisu mallattoo COVID-19 qofti agarsiisu qofa miti. Qufaa hundumtuu koronaa miti jechuudha. Qufaa nama maalirraa nama qaba? Qufaa jechuun namni yeroo qufa'u qaama keenya keessa waan huuba ta'uu danda'a, awwaara wayii ta'uu danda'a, baakteeriyaas waalisa ta'uu dhaqee yeroo gara sombaa keenyaa hoggaa deemu sombi keenya irraati akka somba keenya keessa lixee rakkina nutti hin fineetu qufaana jechuudha. Ofirraa qufaanii balleessina jechuudha. Rakkina sana ofirraatii dhiqna jechuudha. Kanaaf kan kana fidan immoo maal fa'i? Namni asmii qabu fakkeenya asmii yookaan dhibee asmii kan qabu hin qufaa. Namni saayin alerjii qabu hin qufaa. Namni fakkeenyaaf namni sigaaraa xuuxu yeroo hundumaan qufaa. Sigaaraa yeroo baay'ee namni xuuxu tokko namitti hin bohaarsu. Sombi isaa infaziimaa waan jedhamu yookaan COPD waan jedhamu waan fiduuf yeroo inni qufaa. Qaama keenya kan ho'isu immoo maal fa'i? Infekshinii adda addaa qaama keenya ho'isuu danda'u. Fakkeenyaaf dhibeen busaa qaama keenya ho'isaa, namni hollataa. Dhibee nama fakkeenya baakteeriyaal nimooniyaa waan biraa ta'uu danda'a. Dhibee nama urinary tract infection kan jedhamu gadameessa yookaanis bladder infectioniin kuni tukkusaatii namatti fiduu danda'a. Baakteeriyaan kaanis baay'een hundumtuu fiivarii yookaan ho'insa qaamaa kana fiduu danda'u. Kana jechuun mallattoon namarratti mul'atu kuni koronaadha jechuu miti. Namni tokko tukkusaatii yookaan qaamni isaa ho'eef koronaa jechuu miti. Qufa'eef yookaan attifatee koronaa jechuu miti. Garuu kan amma akka gaariitti nama hubachiisuu barbaannu namni qufa'e namni attifatee hundumtuu attifachuu yookaan qufa'uu kana qabachuu qaba. Maaliif amma yeroo ammaatti vaayirasiin kun biyya adda addaatti babal'achaa waan jiruufi assume yookaan immoo tilmaamuu qabna jechuudha. Kun ta'uu mala jennee of eeggannoo irraa barbaachisu gochuun irra malee namni tokko waan tokko milikkita yookaan mallattoo tokko qabaatee fi inni koronaa qaba inni dubbachuun nu rakkisa. Kanaaf specific symptomii waan jedhamu hin jiru. Nama timboo xuuxu yookiis immoo nama sigaaraa xuuxu irratti namaataa dhibeen kun yoo qabame namni sigaaraaf fi timboo xuuxu dhukkuba kanaaf saaxilamaa jechuu dandeenya warra kaanirra. Akka gaariitti maaliifi warra dhibee mallattoo koronaa kana iddoo lamatti yoo addaan baafne mallattoo sasalphaa kan akka qufaa, kan akka xiffachuu, kan akka nanna qaama ho'isuu. Mallattoon jabaan immoo hafuura yeroo kutudha. Namni tokko hafuura yeroo kutu oksijiiniin qaama isaa yeroo gadi bu'u, yeroo dadhabu, yeroo lafaa ka'uu dadhabu, nanni isaa yeroo hundumaa nyaatee yeroo tocho'uu dadhabu maal ta'a? Mallattoo isa jabaa inni addaan baasuu hin dandeenye. Isaan kana keessaati namooti
dhibba keessa 80 inni ragaraafli. Dhibba keessa 80 akkuma halluu salphaa mallattoo salphaa kanaanii qabamanii fayyuu enneera. Dhibeen kun immoo itti jabaatee isaan miidhuu danda'u eenyu ennee yoo fudhanne kan akka tammati jette warra sigaaraa xuuxani warra sombi isaanii rakkina qabu. Namni sigaaraa xuuxu maal qabaa rakkina sombaa godhata. Sombi isaa suni sirriitti hojjetu. Yeroo infekshiniin kun immoo isarratti dabalamee koronaan kun itti dhufu dhaqee daran somba isaa balleessa jechuudha. Umuriidhaan warra deeman fakkeenyaaf namoota umurii waggaa 60, 70, 80 ta'anii dhibeen adda addaas qabaachuu waan danda'anii fi dhibeen koronaa kun yeroo itti dabalamu hospitaala isaan ciibsaa isaan ajjeesuu danda'a jechuudha. Dhibee kalee, dhibee sombaa, dhibee dhiibbaa dhiigaa warri qaban warra akkasii kun egaa nama saaxilu jechuudha. Rakkina jabaatti nama geessa waan ta'eef. Garuu immoo asirratti kan hubachuu qabnu inni dargaggeessis inni ijoolleenis yoo dhibee kanaan qabame dhibee guddaan itti dhufuu danda'a. Rakkinni guddaa itti dhufuu danda'a. Sombi isaa feel gochuu danda'a. Dhiyooma kan nama dhukkufataan ilaalle tokko waggaa 36 umriin isaa. Garuu namni kun dhibee biraallee hin qabu. Akkasumatti garuu dhibee jabaatti fidee sombi isaa jiruu ala ta'ee maashinii sombaa yookaan ventileetarii irra ture jechuudha namichi kun. Ammayyuu isarra jira. Amma du'aaf fayyaa gidduu jira jechuudha. Tole kabiraan vaayitaamin C'n waan akka vaayitaamin C qullubbii loomii wanti kun dhibee yeroo baay'ee utaalloo to'achuudhaaf yookiis immoo utaalloodhaaf ofirraa ittisuuf namootiin fayyadamu karaa aadaa jechuudha. Warri kun dhibee kana gargaaruu danda'a namni yeroo baay'ee isa kana kaasa wanti feesbuukii fa'aa deemu. Dhibeen koronaa qoricha qabaa jettee yoo na gaafatte qoricha ispeesifik ta'e hin qabu. Garuu immoo nama koronaadhaan miidhame mallattoo salphaas haa ta'u mallattoo jabaa warra qabanii hin yaalla jechuudha. Yaalii nuti goonu suni afaan Ingiliziidhaan supportive care jedhama. Supportive care jechuun vaayirasii sana waan ajjeesu ammaa qorichi yoo dhabne iyyuu garuu rakkinni dhukkubii sun fidu mallattoo dhukkubii sun fidu garuu hin gargaarra jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni isaan guba taanaan taayilanoolii yookaan parasitaamoolii kenninaaf yoo fakkeenyaaf hin qufaa taanaan qufaadhaaf qoricha laannaaf qaamni isaa bishaan baay'ee hin qabu taanaan bishaan laannaaf jechuudha akka qaamni isaa haayidireet ta'uu fi yoo fakkeenyaaf oksijiinii isaa xinnoo taanaan oksijiinii kenninaaf yoo sombi isaa jiruu ala ta'e maashinii sombaa sanarra keenya jechuudha tuubboo wayii afaan keessa karaa qilleensa galchinee maashinii keenyaaf kanaaf sappoortiif keeriin jira jechuudha. Warra sappoortiif keer ta'an kana keessaati nyaata gaarii nyaachuun baay'ee gaarii nyaata qixaa'aa ta'e. Vaayitaaminii kana, pirootiinii kana, waan adda addaa kana, jinjibila waan qullubbii jettu kun hundumtuu nyaata gaarii. Utuu hundumtuu yeroo hundumaa nyaate gaarii. Garuu dhibee kana fayyisaa lakki hin fayyisu. Dhibeen kun nama qabe garuu yoo fakkeenyaaf vaayitaamin C kana xiqqoo yoo fudhate yoo waan loomii kana yoo dhugee akkuma utaalloo sakaaniif nama gargaaru koronaadhaaf nama gargaaraa jechuudha. Kanaaf rakkinni guddaa kan hin arge maal inni vaayitaamin D fi vaayitaamin C kana baay'isanii namooti fudhachuudhaan kan ka'e dhibee guddaatti fida. Dooziin isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Qoricha jedhanii baay'ee yeroo fudhatanii vaayitaaminiin sun yookaan D yookaan C sun deemee maal ta'a dhibee kan biraatti fida jechuudha. Deemee qaama isaanii miidhuu danda'a waan ta'eef amma danda'ame nyaata wal qixaa nyaachuu, bishaan dhuguu, bishaan amma fakkeenyaaf baay'isanii dhuguudhaanii vaayirasii kan ajjeessu kan jedhu intarneetii irra jira kun soba. Qorichi isaa maal inni ittisuudha. Tole egaa Dr. Masfiin Ittaanaa qophii keenya irratti argamtee ibsa bal'aa waa'ee dhimma COVID-19 yookiis immoo koronaa vaayirasii kana irratti nu laattee fi kana duras barsiisaa turteef hedduu galatoomi jedha. Ankaraa gama kootii gaaffiin qopheeffadhee ture xumureera waan itti dabaltu yoo qabaatte yaada keessa xumuraa ergaa yoo qabaatte nutti miti sagantaa keenya asuma irratti xumurra. Tole galata mul'attu ati soomeennis waan carraa waan laattaniif galatooma. Ani gama kootiin akka ogeessa fayyaa tokkotti waan an godhu gochaan jira. Namni hundumtu akka kan akka godhuun barbaada. Keessumaa namni ogeessa fayyaa ta'e. Nama beekutti immoo information yookaan odeeffannoo qulqullaa'aa walii dabarsuu, gaaffii walii deebisuu. Amma fakkeenyaaf karaa waldaa ogeessa fayyaa Oromoo addunyaa onlaayinii barsiisa laachaa jirra. Waan tokko gargaarsa gochuudhaa fi maallaqa walitti qabaa jirra. Kanaaf akka gaariitti uummati keenya akka waan kana hubatuun barbaada. Lammata immoo anama waan tokko waan koronaa kana yeroo baay'ee bufuma kun ka'ee yuutuubii irratti feesbuukii irratti waan baay'ee kaa'in jira. Yuutuubii Dr. Masfiin Ittaanaa jettanii yuutuubii sana keessa yoo galtanii waa'ee koronaa waan baay'ee baruu dandeessu waan ta'eef uummati keenyas akka kana akka gaariitti hubatee
dhibeen kun immoo balaan kun nagaan darbee uummati keenya gara nagaatti akka deebi'u nagaas akka argatu biyyis akka Tolle hedduu galatoome ulfaadhu siin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaa Dr. Masfiin Ittaanaa wajjiniin qopheeffanne asumatti xumurraa garuu ammas wanti gochuu qabnu dhibee kan ofirraa ittisuu fi harka keenya irra deddeebinee saamunaadhaan waanuma dandeenyeen irra deddeebinee dhiqachuu qabna. Yoommoo saanitaayizarii qabaanne immoo isa kanaan harka keenya yeroo bakkee baanee namoota gidduu oollee ol deebinu sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Yeroo haxxiffannu yoo qofaanuu yoo sooftii of biraa qabaanne akkasitti afaan keenyatti qabannee gara namaatti akka hin facaasnee fi jechuudha akkasitti haxxiffachuu qabna. Yoommoo sooftii yookiis immoo sooftii of biraa hin qabnu ta'ee harka keenya akkasitti dachaafannee yeroo qofaanuu fi yeroo haxxiffannu waan afaan keenya keessaa bahu ittisuu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti qophii keenya har'aa asuma irratti xumurraa qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeesse Allattuu Bishaan keessummaan keenya Dr. Masfiin Ittaanaa Minisootaarraa ture akkasumas immoo ogeessi teknikaa Mahadii Juuneddiin waliin ture qophii keenya irraa asuma irratti xumurraa qophii biroon haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha turtii gaarii.